إن درسي رياض الصالحين باب فضل الزهد في الدنيا باب جد الرجل جودا حديثا إبا أفريف جات مرقين جر جودا وعن أنس رضي الله عنه أنس رانسي وديسا الله جبنا سرا فقيس ربي سرا جالت أن النبي اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله قال نجده gaarii ergamaan rabbii ni jedhee jedha Anasooni gaariidha qaala ni jedhe Allahumma yaa rabbi jedhe ergamaan laa caysha jiruun gaarii taate waan taane jechuudha laa caysha jiruun hin taane jiruu gaarii hin taane jechuudha bar jiruun addunyaarra jiraatanuufi jiruun nuti jiruu gaarii hin taane laa caysha jiruu gaarii taate waan taane illaa cayshul aakhira jireenya biyya aakhiraa malee jiruu gaariin waan taane jedhe jiruun gaarii waan taane jiruu biyya aakhiraa malee muttafaqun alayhi bukaarii muslimi jiruu biyya aakhiraatu gaariidha malee jiruun biyya aakhiraa malee jiruu miti jechuudha gaarii وعنه أنس مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما الله قال نيجي يتبع الميت إسد يتبع نيردفا إسدو نيردفا ثلاثة واسديت وردفا سدوه نما دوه جلا واسديت ديما نما دوه جلا نمي تو قولك يدو واسديت جلا ديما والنسادين سمال إيرو أهله توكو أهلي ساتي ماتي ساتي وماله أمس قبينيا ساتي وانا كان صولا وانا كأخافا يوم كنا موقباتي قبنا ينكامون جنادان ددوبي خامي وعمله إني سدفان دلغا ساتي وجيسا كان سدن تدوك ديما نمني توقع لك يدو فيرجع اثنان ندي بأن لما جدا لما ندي بأن نما دوي كان wajjin dhaqanii qabaramanuu yeruma dhaqanii qabrii biraan ga'an shaajanii deebi'an hatta nan solaadiin irratti naftu ni deebi'a qabeenyaarraa yoo makiinaa ta'essu ilma tooffataa gala yookiin obboleessa tooffataa gala ammoo yoo ahalii ta'es warri illee duukan qabbaramtu ilmoonu duukan qabbaramtu biraa deebi'an lama jedha nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wayabqaa waahid biratti afa jechuudha tokko yarji'u ni deebi'a ahaluhu ahaliin isaa ni deebi'a وماله وريني سالي برادي بيا ويبقى نئفا عمله دلقاي ساتو براتفا وجي ساتو براتفا جتشو وجيني سايو خيري تيسو جين هوالمتي يو شري تيسو جين هوالما جتشو سبحان الله متفقون عليه بخاري مسلم حديثا كان راقبا موتنين تيوبر نمال جنان دنيا راقرو أبو yeroo kana waan duniyaa hojjetan waan guyyaa tokko ibaadaa dhiisanii duniyaa hojjetan umiti duniyaan dhattee namaa wajjin awwaalamtu waan ta'eef subhaanallah wa anhu qaala rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe gaari yu'ta ni dhufama bi'an'ami ahli duniyaa warra irra qananiyaa jechuudha warra duniyaatiin ni dhufama qananiyaa warra duniyaatiin بأنعام أهل الدنيا قنانيا ورا دنياتين ندفما من أهل النار ورا إبدارا كنيته قنانيا بيا دنياتي قنانيا سنو ورا إبدا كنيته إتين دفما جتون نفدما يوم القيامة قيا قيامة إتين دفما جتون نفدما نما الدنيا كانت قنانيه بطراني باك بنياتي بالو كاريبو وأدداكبا الدنيا كانت تفتا جديرا قيا قيامة نفدما فيصبغو نيچوبما في النار إبدا كيسا نيچوبا مغا سبغتن چوبينسا توك قد چوبا مي إبدا كيس إيغانا ثم يقالو إيغانا والبافمي يقالو نجد أمان يا ابن آدم يا علم آدم هل رأيت خيرا قد تكا أغرتيتا خيري توك بيا دنيا كيسا تكا خيري ويا أغرتيتا تكا فوقي كيسا فوقي جارتيتا تكا بشننتيتا بيا دنيا تجد أمان إبدا كيسا كيسا توك قد چوبا مي كاي هل مر بك نعيم قد تكاسر دفيرا نعمان توك تكاسر دفيرا هل مر بك تكاسر دفيرا نعيم قد نعمان توك بيا دنيا كيسة تكاسر دفير بيرا يا ماندورات جدمان فيقول نجد لا والله لك يا ربي والله يا ربي كي
takkaa wannumti ni'maa jedhame narra dhufeen beeku jedha subhaanallah. Maaliifi tokkittiin laalaan azaaba keessa gadi cuubame sun wanta ni haara galfataa ture hunda shishim gootee jalaa irraanfachiifte jechuudha subhaanallah. Wayu'ta ni dhufama bi'ashaddi irra jabaa annaas ilma namaatiin ni dhufama. Bu'uusan gama cinqiitii nama biyya duniyaa kanatti cinqamaa wayitiin immoo ni dhufama. Fi duniyaa keessatti nama cinqamee takka haaratuun galfatiin takka ibiddarra too dhaabatu too cinqamu min ahlil janna inni immoo warra jannataarraa kan ta'e. Namni sun immoo warra jannataarraa kan ta'e. Fayusbagu ni cuubama sabagatan cuubiinsa tokko fil janna jannata keessa gad cuubama. Subhaanallah. Kottu jedhame jannata keessa gad cuubama. Fayuqaalu lahu isaan ni jedhama. Yabna Aadam yaa ilma Aadam har'a ayita takka agarteetta bu'uusan qat cinqii wa'ii takka agarteetta jedhamaan. Hal marra bika shiddatun qat takkaa sirra dhufee beekaa cinqii wayii takkaa sirra dhufeera rakkina wayii takkaa sirra dhufee darbee amma kanaan duraa jennaan fayaquulu laa wallah lakkii yaa rabbi wallaahi maa marra bii bu'uusan wanta takkaanarran dhufne cinqiin qat amma duratti cinqiin takkaanarran dhufne jedha subhaanallah. Walaa ra'aytu shiddatan qattu takkaa jechuudha argeen beeku cinqii amma duratti cinqii argeen beeku jedha. Maaliif jennaan cinqiin biyya duniyaatti gaaraa godha utaalee cinaayeen jiraahee dhamahee olii gaffiigaa ture sun warra jannataa ta'uudhaan jannata cuubiinsa gizee tokko keessa gacuubameen cinqitti irraanfate jechuudha subhaanallah. Rawaahu muslim hadiisa kana odeesse jechuudha. Hadiisa kanarraa illee gabaabumatti nuti fudhannu maal jennaan biyya duniyaatti yoo ammam cinqamtee nama jannataa taatee jennaan cuubiinsa gizee tokkootiin irraanfattamta jannata keessatti irraanfatta jechuudha keessa galuu miti. Odoo keessan taayinu yoo akkam abbaa fedhe taatee yoo illaatti hawaarratti dhaatee abbaa doolaaraa abbaa biliyoona tiriliyoonaa yoo taatee warra jahannamaa taatee biyya akiraadhannaan cuubiinsa gizee tokko jahannam keessa cuubamuun ilmi namaa irraanfata jechuudha. Kunillee maal nuu kenna jennaan addunyaarraa akka nuti giroo dhabnu nuu kenna diimni kun jechuudha subhaanallah. Gaari waan mustawrid irraan si odeessa ibnu Shaddaad mustawrid ilma Shaddaad nama jedhamu radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان الله نجد ما الدنيا دنيا وان تاني دنيا وان تاني بر في الآخرة آخرة برت دنيا وان تاني بر دنيا في آخرة كان يولي مزدن يرولي مزدن ما الدنيا دنيا وان تاني في الآخرة آخرة برت نسبة آخرة برت إلا مثل فكي ملي ما يجعل أحدكم فكي وان قدو ملي تكون كيسا fakkii waan godhuu malee tokkoon keessan usba'ahu quba isaa filyammi bahara keessa fakkii tokkoon keessan quba isaa tokko bahara keessa gadi kaa'uu malee waan taane falyanzur halaalu bima yarji'u waan ittiin deebi'u halaalu mee namni sun bahara kanarraa gaafa quba tokko keessa gaggaa'e dhiiroo waa irri isaa bahara kanarraa qubni isaa tokko wanni fuutee baatu subhaanallah mee halaalu duniyaan akiraa biratti yeroo mazdannu akkana jechuudha subhaanallah. Rawaahu muslim hadiisa kana odeesse jechuudha. Kunillee maal nuu kenna jennaan akka nuti duniyaarraa giroo dhabnee akiraa bololluun irraa nuu kenna jechuudha. Goloofi وعن جابر رانسي وديس رضي الله عنه والله جبنا سرا فقيس أن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم رقمان الله مرني دوفه يا إرقمان ربي بالسوق مقالا وإيتني دوفه والناس حال نمنمو كنفتيه مقا ساجرانين حال نمنمو مقا إرقمان ربي جرانون كتما وإيتني دوفه إرقمان فمرة ندوفه غامس إرقمان بجدي أسك ميت بجدي أسك ميت ندوفه إرقمان ربي جتشورا korbee sareetti wayirra dhufe bijaddiin jechuun korbee sareetti wayirra dhufe asakkiin shuluu kan itaate korbee sareettiin sunu gurra xiqqoodhaan shuluu jedhan waan gurra xiqqoo qabdu horii keessaa shuluu jedhaniin shuluu mayyitiin isinuu duutuu kan itaate ilaa korbee sareettiiti sanuu shuluudha sanuu duhaadha sanarra dhufe ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam fatanaawalahu harka isaanii hiixate ergamaan
isattiixate reettii du'aa kanatti fa'aakaza isa qabe bi'uznihi gurra isaa qabee summa qaal eeganaani jedhe ergamaan gurra reettii kanaa qabee ka'e ayyukum yuhibbu eenyutu jaallata kamii keessattu jaallata anna haazaa kun isaaf ta'uun lahu isaaf ta'uun reettiin du'aan kun isaaf ta'uu eenyu jaallata bidirhamin dirhamaan bitachuu eenyu jaallata isin keessaa jedhe sahaabaadhaan subhaanallah faqaaluu ni jedhan sahaabonni maa nuhibbu nuti waan jaallannu annahu lanaa inni nuuf ta'uun jaallannu bishay waan tokkoonu inumaawu maa waan tokko nuuf ta'uun jaallannu nuti kana wamaa nasna'u bihi maalitti goona yaa ergamaa rabbii summa qaala eeganaan ergamaan rabbii ni jedhe atuhibbuuna ni jaallattanii ishii annahu inni lakum isiniif ta'uu bilaa dirhamin jechuudha dirhama tokko malee natsaa moo fudhachuun jaallattanii jedhe natsaa fudhachuun jaallattanii jennaan qaaluu ni jedhan wallaahi rabbitti kakannee law kaana hayyan odoma fayyaa ta'e kaana ta'ee jira aybii qaba oduma fayyaa ta'e reettiin kuni aybiin isaa maal annahu asak inni shuluudha fakayfa wahuwa mayyit haala immoo shuluu ta'e aybii qabuun immoo fakayfa mee haaluma kami wahuwa mayyit haala immoo du'aa ta'e jiruun shulummaa isaa wajjiniin ituma fayyaa ta'eef aybii qaba haala immoo du'aa ta'e jiruun maal nuu godha yaa ergamaa rabbii jeniin faqaala ni jedhe ergamaan rabbii fawallaahi rabbitti kakadhee ladduniyaa duniyaatu jedhe ahwanu irra laafaadha yookaan irra xiqqaadha alallah rabbi irratti min haazaa isa kanarra alaykum kan inni isin itti xiqqaaterra min haazaa jadci reettii jechuudha min haazaa jidii reettii du'aa gurrisaaf shuluu ta'e kanarra kan isinitti xiqqaate kanarra akkuma reettii kana balfitanii maa itti goona jettan rabbiin biratti immoo duniyaan xiqqoodha akkana duniyaan rabbiin biratti jedhe subhaanallah gaari rawaahu muslim tadiisa kana odeessa qawluhu jechisaa kana fatayhi jechuun ay an jaanibayhi jaanib moggaa isaa lamaan namatu jira jechuudha al-asakki jechuun as-saghiirul udhun gurra bucuudha asakki jechuun immoo gurra bucuudhaan jedhan warii gurra bucuutiin asakki jedhama jechuudha shuluu akkasi hadiisa kana gabaaboo nuti irraa hubannu maali jennaan duniyaan rabbiin biratti eega angareetti du'a shuluu sanu anga sana rabbi irratti hanqate jechuudha subhaanallah anga ilmi namaa reettii sana jibbutti yookaan reettii sana xiqqeeffatutti rabbiin duniyaa xiqqeeffata jechuudha bar kanullee maal irraa hubanna jennaan akka duniyaa irraa dhiibnee gara akiraa bololuu irraa hubanna jechuudha zuhudii akka giroo dhabnu duniyaa irraa subhaanallah وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أبا ذر رانسي وديس الله جبنا سرا فقيس قال نجي كنت ننتهي أمشي كان اندي منتهي مع النبي اللهم صلى الله عليه وسلم ارقما ربي ولين كان اندي منتهي جنان ارقما ربي ولين كان اندي منتهي في حرة كتا قراتش كيسا في حرة كتا كيسا جنان كتا كيسا كتا ني بيك تريقا لفا كتا gurraacha sanuu bilmadiinati madiinatti yaa'ee fastaqbalnaa garagalle uhuditti garagalle tabba uhuditti garagalle jennaan tabba uhuditti garagalle jedhabo abaazarriin ergamaa rabbii wajjiniin utuma kattaa wayii keessa deemnu fattalaq jennaan as baane jedha eessatti tabba uhuditti as baane faqaala ni jedhe ergamaan yaa abaazarri naan jedhe qultu nan jedheen labbayka yaa rasuulallah ni waamamu sunu doonu ta'e labbayka owwaadhe yaa ergamaa rabbii owwaannaa eega owwaannaati owwaadheen jira faqaala ni jedhe ergamaan maa yasurrunii yaa abaazarri waan sitti maa dhaggeeffadhuuti maa yasurrunii waanan gammachiisu bar anna cindii na biratti ta'uun misla uxudin fakkaataan tabba uhuud kanaa هذا فكاتان تبا أحد كان برتي تاوم برنا نغمچيسو ذهبا غما ورقيتي ورقينا تبا أحد كن برتي تاينا تاوم نغمچيسو بر تمضي كان دبرت حالتاتين علي نرتي 3 أيام غيان سدي إدو غيان سدي كان برتي دبرت حالتاتين وعندي منه دينار
haala immoo isarraa na biratti jiruun diinaarri tokko an amma tabba'uhu kana qabaadhee guyyaan 3 dhufee narra darbuu isaan fedhu haala ni na bira jiruun warqiin kun arsa illaa bishayin waa tokko malee arsaduhu kanin wal kaa'e jechuudha kanin wal kaa'e liddeyni deeniidhaaf kanin ol kaa'e malee odoo rabbiin warqii anga tabba'uun kana na bira kaa'e an guyyaa 3 na bira ga'uu isaan fedhu kanin deeniidhaaf ol kaa'e malee deenii kaffaluudhaaf illaa ana quula ani jedhu malee jechuun an kennu malee bihii isaan fi cibaadillaa gabroota rabbii keessatti haa kazaa akkanatti wahaa kazaa akkanatti wahaa kazaa akkanatti akkas jechuudha. An karaa rabbii keessatti gara kanattis kennee guyyaa 3 keessatti fixuu malee wanti biraan an gammachiisu walitti qabadhee taa'ee warqii tabba uhudin qabadhee laaluu nan gammachiisu an gara kanatti saddaqadhee garboota rabbii irratti saddaqadhee kennadhee an aquula jechuun ana tasaddaqa bihi jechuudha. An isa saddaqachuu malee nan gammachiisu jechuudha. Ayyamiinihi jechuun waan shimaalihi jechuun gaarii haa kazaa jechuun kun jedhan ayyamiinihi bitaa isaati waan shimaalihi mirga isaati ayyamiinihi mirga isaati waan shimaalihi bitaa isaati haa kazaa mirgatti jedhe wahaa kazaa bitaatti waan kalfihi ammas wahaa kazaa booda koottillee jechuu isaati. Summa saara eeganaa ni deeme ergamaan rabbii haqaala ni jedhe innal akthariina ergamaan rabbii ni deeme eessa dhaqa dhiiroo innal akthariina jedhe ergamaan rabbii isaanan heddummeessoo ta'an jechuudha. Innal akthariina isaanan heddummaatanii hum isaan al-aqalluuna xiqqaataadha akkas jechuun isaanan horii heddummeeffatan xiqqaataadha jechuudha. Akkasii bar isaanan al-iktaaru min al-maali wal-iqlaali min thawaabil aakhira akkasi isaanan horii daneeffatan innal akthariina isaanan heddummeeffatan duniyaa hum isaan al-aqalluuna xiqqaatoodha galatammoo xiqqaatoodha jazaan isaanii bucuudha. Inni duniyaa kanaan keessatti duniyaa qabaatee abbaa biliyoonaa tiriliyoonaa ta'e aakhiraam waan tokko hin qabu maaliifi booji'amaa dhagaa duniyaadhaan booji'ame saddaqanneen zakka'anne yawmal qiyaamati guyyaa qiyaamaa xiqqaatoodha dalagaan isaa illaa man qaala nama jedhe malee bilmaali horiidhaan ay illaa man tasaddaq nama saddaqate malee bilmaali horii kana haa kazaa akkanatti wahaa kazaa akkasitti wahaa kazaa akkanatti jechuudha. Akkas jechuun bitaatti mirgatti boodatti fuulduratti nama kennate malee inni duniyaa walitti qabatu guyyaa qiyaamaa xiqqaataadha jechuudha. Subhaanallah ayyamiinii waan shimaalii oomin kalfii jechuudha. Waqaliilun maahum xiqqoodha jechuudha isaan waan qaliilun xiqqoon maahum isaan waan taane xiqqeenyuma isaaniiti jechuudha. Yoommoo saddaqatan isaan xiqqaataan taane jechuudha. Summa qaala eeganaa ergamaan ni jedhe gaarii summa qaala lii eeganaa ergamaan naan jedha baazarriin makaanaka bakkuma kee qabadhu laa tabraha akkan sochoone hattaa aatiika amman sitti dhufutti asiin sossohin asiin deemin naan jedhe bakkuma kee kana dhaabadhu naan jedhe. Summan xalaq eeganaa ni deeme ergamaan fi sawaadi layli dukkana halkanii keessa ni deeme jedhe halkanii ontichi silaa dukkanuma halkanii kana keessatti kute jedhe asiin deemin naan jedhe asuma dhaabadhu naan jedhe. Hattaa tawaaraa amma dhokatetti amma narraa dhokate tokkotti ni deeme ergamaan fasamiicitu nan dhagaye sawtan sagalee tokko nan dhagaye qadir tafaa kan wal fuudhame sagalee wayiin dhagaye jedhe kan wal fuudhame wayii fatakawwaftu nan sodaadhe ayyakuuna ta'uu ahadan namni tokko aradda linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiitii bisuu'in hamtuudhaan labbaa galuu arada labbaa galuu yookiin ergamaa rabbiitti dhufuu hamtuu wayiitiin ergamaa rabbiitti namni dhufuu wayiin sodaadhe jedhe. Fa'arattu nan fedhe an aatiihi isatti dhaquun fedhe jedhe an aatiihi isatti dhaquu fazakartu nan yaadadhe sagalee kana dhaga'ee kee yaa rabbi ergamaa rabbiitti waa godhaa hirtimuu namni namatu tarii amaa wayiitti hojjetaa jiramu sagaleen kun maal jedhee dhaquun iyyadhee ka'een jedhe fazakartu nan yaadadhe qawlahu jecha ergamaa rabbii yaadadhe zaa jecha ergamaa rabbii kan inni laa tabraha hatta aatii amman sitti dhufatti asiin socho'in hin deemin kan inni naan jedhe sana yaadadhe
فلم أبرح أني وان ديمني حتى آتاني أمني نتي دفت فقلت ننجري لقد سمعت صوتا قاهما ندفو فقلت ننجري لقد دقمتي سمعت ندقى صوتا سقلي وين دقى تخوفت منه ننصدات دي سقلي سنراجتشون فذكرت له إسافا دبت وان انتيغا أقوم وديسو إسان جري في مريتاتو لسان إنسا دبت فقال نجري وهل سمعته سدقيستا سقلي سنة أجيستا سقليتشا نانجري قلت نانجري نعم إيه دقيرا سقليتشا قال نجري ذاك جبريل سنبر جبريلي أتاني نتدفه فقال نانجري سقليات دقيس سن جبريلي نتدفه فقال نانجري ما مات نمني دوئه من أمتك أمتك الرا لا يشرك بالله كان إن شاء الله نهالة ربي شيئا وان تك دخل الجنة جنة سينيه نمني تو ربي شاركين وتو ربي شركين قولين ودو ربي كأبسي سيوان قبرين ودو إبلو نفيد إبلو قبينيانا كنا إبلو تافيانا كنا إبلو تججورا بيكم سنا كنا جدي ودو ربي برك أبي ربي برتوان قبرين نمني دو دخل الجنة جنة سينا نانجد دفين التمي قلت نانجد وإن زنا وإن سرق يوحت اسمه يوزنا قدس جنة سينا جري بازارين قال نجد إرجمان وإن زنا وإن سرق يوحتس يوزنا قدس جنة مسينا يو ربي تشارك سيسين يو شركين قباتين يو كفرين قباتين متفقون عليه بخاري مسلم وهذا لفظ البخاري كوني لفظ بخاري تجد سبحان الله حديث كان رالي قبامتون نتبنو مالي جنان دنيان كون تقو أكتات الراهو بنججو أمو أكتان نمني لا إله إلا الله لغاران جري شركين قباتين أكا نججو را جنة سين الراهو بنججو نمني قبينياب إسابرا قويا سدي قدين الرا أكا ججو دا قهون قم إرغمان ربي تكينا دنيا چتنو يبسا ججو سبحان الله غاري أيه وأنا بهريرة أبا هريرة رانسيو ديس رضي الله عنه الله جبنا سرا فقيس ربي سرا جالته قال نجي عن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارجما ربي را قال نجري ارجمان الله لو كان لي ودون أفته مثل أحد فكاتا تبع أحد تنافته ذهبا ورقرا ودون أفته لسرني سلانا قمتشيسة ألا تمر دربود أبوت نقمتشيسة لسرني سلانا قمتشيسة دربود أبوت نقمتشيسة ياي ألا تمر دربود أبوت نقمتشيسة علي نر سلاس ليال قياسة دي دربود أبوت نقمتشيسة قياسة كان كذا صدق ديفتو نقمتشيسة تشوسات وعندي منه حال إسرى منبرتي شيء وانتدوك إلا بشيء شيء توكو مالي أرصده كان إنسا والكاي يوكا كان إنسا لفكاي للديني ديني كفلولا كان إنسا لفكاي مالي أن صدقت ديفت أوتنا غمتشي سجدشودا سبحان الله متفقون عليه بخاري مسلم جدشودا وهذا لفظ مسلم كل لفظ مسلم وفي رواية قاري وعنه اسم الرانسي وديسا قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجمان الله نجد انظروا لالا جد ارجمان ربي انظروا لالا إلى من هو أسفل منكم جرنما جليكي سنتئي لالا جرنما سني قدي لالا جرنما سني قدي لالا ولا تنظروا إلا لنا إلى من هو فوقكم نما سني ألتأجر لالنا nama qabeenyaanis sinii ol ta'ee jiru nama horiidhaanis sinii ol ta'ee jiru nama haasaadhaan bareeduminaan uqatiidhaan sinii ol ta'ee jiru laalina fahuwa gaari fahuwa ajdar gaari walaa tanzuru ilaa man huwa fawqakum fahuwa isatuyyu ajdar irra dhugaadha allaa tazdaaruu sin xiqqeessuu dhabuutu ni'matallaahi alaykum ni'maa rabbii isinirra jiru sin xiqqeessuu dhabuutu dhugaadha gaafa nama ofii ol ilaaluu dhiiftanii immoo isinii gadi ilaaltanii ni'maa rabbiin isinirraa qabu xiqqeessuu dhabuu keessantu dhugaadha hin xiqqeessitan gaafa immoo diddanii namummoo ofii ol ilaaltanii qabeenyaadhaanis waa hundaanuu duniyaadhaanis birriidhaanis ilmiidhaanis zaataanis nama isinii olii gaafa laaltan ni'maa rabbiin isinirraa qabu irraanfattanii halaakamtan jechuudha subhaanallah muttafaqun alayhi bukaari muslim وهذا لفظ المسلم كل لفظ مسلم وفي رواية البخاري رواية بخاري تين تكون كيست إذا نذر أحدكم
yeroo laale tokkoon keessan ilaa man fuddila alayh nama isarra caalchifame tokko ala laale tokkoon keessan nama isarra caalchifame nama rabbiin isarra caalchise yeroo laale filmaale horii keessatti wal kalqi uumaa keessatti bareedina keessatti falyanzur haalaalu ilaa man huwa asfala minhu nama isaa gadii immoo haalaalu malee nama isaa olii sana laalee doo kan maraatinii jedha Rasuul sallallahu alaihi wasallam. Kunillee maali jennaan hikmaa duniyaan qabu duniyaa keessatti akka giroo dhabuu nu barbaachisu irraa hubanna jechuudha. Inshaallah bakka kana bulla wasallillahumma wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa billahi tawfiq.